ما ماسي يعني والله اجي oromo akkuma jiru narra jirti ammana bauda dhabe dalagachuu dadhabe mataana qabe waan qullaa waan tiktok irra mara dhuf kanaaf ani himara ammaan booda qullaallee deemu mataa qullaallee deemu surreellee uffadhu hin qajeelee abbaa kiyya araarfadhee dhufuuf damattiin tiyyalee na jalaa dhimabaatti waa isii yaaluu ni qabu an tiktok kanarra uhu jedhee qabite kiraamana kaffalaati kan jiraadhu anasit minimillee jibine manaadha tiyya haja barsiisee fidde manaadha tiyya haja barsiisee fidde haati tiyya balbala manaa maal taatanii ijoollee nama meeqa maskiida jala taa'ee bohaara nama meeqa bitikirsaana jala taa'ee bohaara nama meeqatu kaleen keessaa ba'ee kalee daayileesisii goosifataa jira nama meeqatu kaansarii miilarraa kutaa jira maaloo sana gadi baanee hin gargaarru sana gadi baatanii hin gargaartanii sanaaf gadi baatanii sagaleen taatanii haadhi faaxee na dhaggeeffadhu haadhi faaxee fi asliin immoo jechuudha gaafa warri akkanaa kun gaafa shaarmuxoonni akkanaa kuni dulloonni akkanaa kun gaafa gadi bahanii kadhatanii hamilee hirree gaachana taafiitii jirtu gaachana hin ta'inaa gaachana nuuf ta'a ijoollee mana maadaa miti warra mana maadaa mititti du'aniif akka Mubaarak Musammaa barreen gaddaa sanatti gaachana ta'a reeffa keenya nu galcha reeffa keenya gaachana ta'ati reeffa keenya nu galcha nan gubadhe dhugaa rabbii maaliif warra akkanaa kana ofii keessanii birrii takka hin baastan femosoota gurguddaadha kan nuti dadhabne jala kaataniit haa gargaaru Oromoo bira haa dhaabbanu Oromoo lammii ijoollee mana maadaamii eessa jirtu nuun jettan isaan kana jala deemtanii hin jedhina isaan kana jala deemtanii akkana nuun hin jedhina maali nuti kunoo ijoolleen meeqa saawudii keessatti du'anii reeffi keenya hanga ji'a ja'a malee hin galu jedhamee tooni hin baasin reeffa keenya daangessee reeffi keenya tortoraa jira maa reeffa keenya sagalee taatanii hin galchin intalli kun boocheettanii halkan laayivii banattanii laayivii irra iyyaa bultan gaafa nuyi duune gaafa ani du'e gaafa obboleettiin koo duute gaafa hiriyyaan koo duute intalli kun hin duute haadhiif abbaan intala kanaa akkamitti jiru maaloo ilmoo namaati reeffi intala kanaa akkamitti jira jettanii gadi baatanii reeffa ijoollee keenyaa galchuudha laayivii banattanii hirriiba dhabdanii hoo dubbattan maal qaban jedheen qooda shaarmuxaa ejjitu kana gadi baatanii laayivii banattanii hirriiba dhabdanii iyyaatii bo'aati abshir jabduu teenya si gargaara jettanii nama akka kanaatiif abshir jabduu teenya si gargaaratanii bo'aati bultanii nama akka kanaatiif ajandaa uumtanii ajandaa taatanii nuyi koo jechuudha madaamiin mataa keessan boqartee ijoolleen madaamiin mataatti gadi nuuf hin caa'ee iqaamaa akkamitti akka hojjisiifan nutu beeka kadhannee birrii keenya nyaata yeroo nyaannu hamma yeroo ramadaanaa kanaaf halkanii haga halkanii hojjenna sa'aatii 18 hojjennee maali kan isin labu kana gargaarito anatu beeka waan asin godhu dhugaa rabbii hin jiru dubbiin akka kaleessaa hin jiru qalbiin akka durii gadi baa hojjedhaaf dandaati nyaadhaaf maali of hin dandeessanisin haga yoomii harka namaan jiraattan haga yoomii isin baata ijoolleen mana maadaamii maal taatan maali rakkoon keessan ishii kanarraan kanaaf immoo isin jechuudha dhugaan isin hin jedhaan dhugaa isinitti dubbadhaan biyya keessatti nuyi sagalee nu ta'a nuu rakkannee jirra nuu gubannee jirra reeffa nama meeqatu nagaa jirtu jirra tokko nagaadha akkam jirra sila maallaqatti si gara laafuu waliin sirbisu sanaaf namaa jira Ekkoo intaluma akkanatti hudduu isaa dhiitessee maal taate nagargaara biyya nagalchaa Oromoo nagargaara itti qirfattee bu'aa bulte kalaabii banatti nama kuma lama gargaaraa jiraare live irra jirti ko live irra jirti koy obboleetti ko gargaaraa jirtuure maaliifan gargaara nama akkanaa akka jiru anis wallaahi live ba'e gargaaraa jedhee karaa barbaadadhe gargaaraa jirtuure no wal gorsaarra nama akkanatti dhufe kana booda abadan hin gargaaru nama gargaarellee hin dhiisu maal taate na buusamu maa inni tukkanees maal taate maali rakkoon haadhi
haadhi kiyya Suuricha karaa keessoo na ergishee naasii baate Facebook irratti maxxansaa nama babbareedaa kanaan gargaara Facebook irratti dhanne. Ay soomanii kaayaa rabbi gooftaa ijoolleetti yeroo waan rabbi irratti fide. miti bartokkummaa akkas jettee bartokkummaa qorqoorroo luukii 80 haadha kootii ijaaruu eegalee hin xumurreedha. Otoo hojii hin qabaatiniin biyyi duubaa jira. Qorqoorroo luukii 8 birrii 20 ijaaramtu moo? Isa kana ijaaruu eegalee xumuruu dadhabeetti. Suuricha na ergi boo karaa keessoo na ergi suuricha baqa sooma faxaree kennee karaa Facebook ergaa guddaa darbadhaa. Suuraa bareedaa kana ergi. Viidiyoon fa'aa jiraate na ergi. Viidiyoo qal'aalii jira seetii. Kuni azaaba gala namni dhugaa rabbii namni nama kana birrii kenne wallahi hin gubattu. Shakkuma hin qabu. Akkuma sagalee taafiti barri itti godhaafi kun walaa mana waan ittiin xumura dhabettee nutti bu'aa jirti as baatee miidiyaa irratti. Laa ilaaha iyyoo saabichi jira. Dhaggeeffadhu immoo dabalata immoo maal jette beektaa tokkummaa warri Dubaayii mataatti na hojjetanii sammuun nan dalaguu jette. La ilaha illallah la ilaha. Amma kakeu jechuun rakkoo si mana haadha si karaa tafe. Akkas jechuudha. Tokko gara intalli kun musliima tokko. Jireenya jedha. Oh kiristaanummaa musliimummaa no kiristaanummaa musliimummaa irraa dhiisi boo kan irraa dhiisi. Waa'ee isaa miti isaa halluu sheenaa dubbatu. Tuni amantiin qabdu kun Yuhudaadha. Qoy amantiin nu rakkoon qabdi isaa amantiin isaa amantiin kan abbaati amantii miti an kanan isin gaafataa jiru inni dhukkubfatti nagaa qabdi fayyaa tokkummaati viidiyoo nagarree bakki deemaa jiru nagarree wallahi waan allakii boo waan argine ammoo seenatti nan jaallasi kan jaallasi fasiin dubbattu nargee kana dhiiseen darbu bareedaa gozii kana jedhee waan ta'e rubadha. Sittani ma dhaggeeffadhu deengate nama 2,000 irratti viidiyoo baatee algaa gubbaarra ciistee sigattee boosi maal ennaani miila barruun miila kiyyaana tortoree jira sammuun koo nan dalagu sammuun koo na dhaabbatee jira warna irratti hojjettanii hojii keessan nyaadhaa rabbi hojii keessan sin haa kennu jetti nama eebbisti nama abaatti as deebitee immoo barriin haadha koo mana jammareeni haadha kiyyaa balballi isaa kun ammoo sharaatti godhattee jiraachaa jirti barriin qabu jette na gargaaraadha biyyatti nagashaadha. Deeb galeeni abbaa koo taraarameni ajaaballee uffadheen seeraan amantii kootti deebi'aa lamuullee mataa duwwaan deemu lamuu surreen uffadhu ettee waadaa galte dheengadda nama 2,000 irratti. Maali paantiin hin ayyaaba namni shi maali paantiin hin deemtu qoyyoo surreen hin deema birriina ergaayi maali paantii firraa baaftee hin deemtu. Kanani. Oko. Ani karaa kiyyaan seenanuu beetti jechuudha. Oddoo kiyyaan keessa shokorruun baay'ee jira. Ani shokorruu sanan gargaaraa walitti dirtee ijoolletti sooman ijoolleen sooma keessa illee nan soomaa jira. Ani jaaboo fadhu maaliif paantii irra jiru baaftee qullaan deemtu ani jaaboo uffadhaa firiidhaa ergaa maaliif paantiin baaftu gaaya maaliif qullaan deemtu baa oo barbaachisaa ta'e. Hai ijaaba uffadha ila ijaaba uffachuu yeroo hunda abbaan mirga isaati fakkeenyaaf ijaaba uffattee wanti isheen tokkummaa yookaan nama fayyadu hin jiru dhimma mataa ishee qofadha yookaan namni fayyadamu hin jiru ijaaba uffachuuf kun sirreeffamuu qaba mirga ishee takka feetetti jiraachuu ijaaba uffadhu maal jannata natu galamoo isin ijaaba uffatte inni jiru kanaan ni dabalataa rabbi keeree godhu gargaaraa bakka maal abbaasiiti miti birrii dhibba kennaa fi hundi keessanu ilaanatu gargaaraa jira moo maal dhibbo sagaleen koo jira jira sirriitti sagalee koo irratti hojjetanii itti fufi nagaama sagaleen kee sirriitti jira akka ajaa'ibaatti jira garuu nuti jechuudha nuti warra mana ijaazaa keessa taa'ee yookaan mana kireeffatee dhuunfaa isaatiin of danda'ee jiraachaati gaafa koonsartiin jiru koonsartii ofii deemee dhiichitaati utaalaati gaafa taaptaabiin jiru deemee taaptaabii ofii dalagachaati gaafa kun hundumtu sagalee koo irratti namatti hojjete harkaa ba'eera sagalee koo irratti hojjetame anis harkaa ba'eera asii irratti hojjetame haala miila asii argitaniitti heddeetti toore.
Dhaggeeffadhu warri kaan immoo koomentiidhaan maal jedhuun beektaa tokkummaa gaddeebiti kaameraa gadi naannessi ilaallaa barruu miila kee dhunnu. Sirrii jedhan ka hin kolfitaare anu akkasiin jedha. Barruu miila kee ilaallaa dhunnu gaara. Miila nutti na Arguu agarsiisne. qabda sirriidha maa badii. Mataa qabattee Argitan moo hin argine isin miila. Miilli ishee isa kana inni kun fakkaatu bara taastee akkamitti mataan ishii dalaguu dhiisee algicharraa gadi buutee lafan ciistuudha arga mataa ishiin hojjenne. Argaa sun gubbaarra ciistee giiftiin as baatee nu kadhatti nu gargaara jettee. Ijoolleen birrii kennanii gargaaraa jiru reetu dubbannu. Ijoomman akkam garaa laatti. Dhaggeeffadhu tokkummaa amma tokko oolu tokkotti dubbachaa irra suura ishii kana laxxabnee ol seenee maalluun jedha dhukkee nurraa kaase qamaan rakkattanii kadhattu hojjetacha maaltu siin gashee nuun jedhu seet ol seenee. Feemasoota gurguddaatu abshirtii jira jedhaa No, anu waan isin gaafa. Namni birrii kennaafii jira reeshi. Namni birriin kennaafii jira. abshirtii isaaniitiiru kaleessa akka abshirtii Feemasoonni jechuudha. Feemasoonni kaayiroo keessaa kan akka haadha faadhee fa'aa kan akka asilii fa'aa abshirsii jirra. Gargaara jedhanii kunoo gastii irra seenanii. Warri kaayiroo seera jiraati. Warri kaayiroo digirii qabdi kadhaadhaan moo warra kaayiroo dhiisi. Warra kaayiroo irraa. warri kaayiroo amma warra Dubaay barsiisaadha. Horiin harree bira oole dhuunfaa.